Mootii Abbaa Irree jedhamuun kan beekamu Ayatollah Ali Hussein bulchaa Iraan waa isa maal beektu. Muudamni bulchiinsa isaa Supreme Leaderii jedhama. Aangoo olaanaan kan isaati. Paartii mana maree, mana murtii, hooggansa waraanaa dabalatee hundaa olitti aangoon kan isaadha. Yeroon bulchiinsa aangoo isaa waggaa murtaa'e hin qabu. Dhaga lubbuun jirutti hanga du'aatti bulcha. Aangoo irraa kan kaafamu yoo wanni addaa uumame yookaan argamee fi bulchuu dadhabedha. Sammuun yoo miidhame seera isaanii yoo cabsee fi yoo du'e qofa. Osoo waan akkasii argamee gareen aangoo irraa kaasuu fi kan biraa muudu Assembly of Experts garee jedhamudha. Pirezidaantiin biyyattii uummata filata. Nama akka pirezidaantii ta'uuf filatamaaf dhiyaatu kan garee Council of Guardians jedhamuun qoratamee dhiyaata. Garuu Council of Guardians sun Ayatollahdhaan to'atama. Murtiin isaa kan dhumaati. Murtiin isaa hin mormamu, hin shaaramu. Irra guddaan mana murtii irrattillee kan aangoo qabu isa. Jechi seerri mootummaa irraa bilisa jedhamu sun hojjetu. Seerumti jedhamu sunuu isa jalatti bula. Bulchiinsa isaa jalatti amantii fi siyaasallee walitti makamaadha. Ayatollah Amiraa hayyuu amantii musliimaa Shaa yookaan Mirjaa jedhamee beekama. Aangoon isaa seera mootummaa jijjiiruuf humna qaba. Seeraan filatame hin taane jedhee diiguuf mirga qaba. Ayatollah Ali Hussein Khamenei Supreme Leaderii ta'ee aangoo kanaan kan muudame amma waggaa 36 ta'ee jira. Yeroo ammaa kana biyyattiin sababa qaala'insa jireenyaatiin fincila uummataatti du'ee mormii uummataatiin raafamaa jirti. Kun giddoo baayogiraafiidha.